سواتك خطبة إساني هندجين هاي بواتك كون الرابع تنجرو بر أنا بقى جالدين سينجر بوليس وي مال جالت دوبرتي أمانتي تنور دفتو جالت مو أمانتو مجالت أكيد جالت نتي ميجا بقى نتي سمارة كوكا بدوبا بوليس أمتا خنا في أمانتا خنا جالد يا ماما مالف جالت تجري نجا فردوكا ها أيه مالف جالت مي akka bileensaatti if jalatti nama amantaa isaanii hordofu of jalatti nyaatan yaabbaloo dhaggeeffadhu. دوبا ما هي نمني سون أمباسادر مسلمات سينجاني مسلمة بكبيتي amantaa sirriiti itti hojjetan itti أمانتين دنيا كسب نما قول أنا جتي muslimni boo amantaa isaaniitti itti hin hojjetu ittiin dalagu. خرابيرات من سلم المسلمون من لساني ويدي جت برادي سمت في ساكبا أكيفت أكيفت بلوس وني لقي سامي دين دغا باب غير دغا فاطمان تي أنا ستي نبدين سنجت شاجر rakkoon qabu gaasan itti gaafanneeti sheekha itti gaafannee kara akkamitti namni tokko gizee miira keessan illee tillee ta'uu mafadhan kafarellee ta'u yoo toobate akkamitti deebi'aa waan jiru aboo an kafareetan jiran barka maama bayaan barate kafartee kafaruu baatte ati bara amantirraa baate jechuun inuma fasaaduma tokko nurraa irra ta'e bara akkuma xiyyaatan dura dhaggeeffadhu gaa bara isa rakkoon qabu amma san bar maa baataaf miti wanni idaatuuf hin jiru wanni irristuuf hin jiru. Oromummaan nu gidduu jirtii fi biyaansa kalee ijoollee sirratti afaan hiikkattee dhaggeeffadhu ijoollee sirratti quraana hin beekne aliif jettee sirratti afaan hiikkatteetu jira. Siigalee. Hanga lala hanga fe'ete riippoortii gootaanis wallaahi summa wallaahi halkan edanaa kanarra fuukunuu annama bataskaanni magaalaa Harar jiru achittan deemee amantaa isaanii qabadha. Yoo riippoortii godhamu. Rakkoon qabu. Riippoortii yoo feetanii riippoortii miti godhaa gubaa fixa. Yaa maama bayaan. Achitti fooloor namaa kannanii. An foolooraaf yoonan deeme isaanuu haana qoratanii. Maaliif laal jiraachuun nagaan jiraachuu barbaada. Wannummaan ani isaan filadhee nageenya jireenya isaanii tan filadhe. Nagaa isaanii tan filadhe waan ta'eef maaliif jennaan kabajaa isaan namaa qabanii fi ulfina isaan namaa qaban dhaggeeffamee takkaa isaanii wal qixxee wal salphisu agartee ati amantaa isaaniitti dalagan dhaggeeffadhu gaa macaafa isaaniitti dalagan amantaa isaaniitti hojjetan ni dhageessami. والله لازم بربادة مجرته وانا تقول مجرته كيف الأمانة تيجي جرتشو مرجع خيتي كوري سيران اللي سنجابة تيجي إمو قرو هاي دا كفروا مرجع ينكبوا لا كيف لو نكبده وانا تقول تقولوا هردوف تودا تقول خلي أليف جتك راسك سير تجيبه أمو خيتي هنا جتنا دورس هو بين أنا متيبر أنا متخسينجي أنا متيبر أنا متخسينجي ما مبين maali radio miseeji dhaan sinje miseeji namaa natti ergee bar akkas jechu jira miseeji naaf himta wayi eenyummaan qur'aanuma isinitti amantaniitu hayyamee bar eega sommaa bar waman shaa'a falyakfur abbaan fedhe isaa amanu abbaan fedhe isaa kafaruu jedha sanimmaa isumaan nu hayyame bar sun rakkoon qabu garuu miira namaatiin tiktok yoo fooloo dhabdan kafara deemaatii amana kaja hinjiru garuu ayyoonan tiktokiif jecha kadeemu baradhaa laalaati ka isinii ta'u hordofaadhaa jaan maaltu sii teeme achirraa ayyee daliila naa himire gama kee dhufuun danda'a. Ilaa nyaanni dhageessaa miti. Iyesuus itti deemtu kana baraanis ni jaaladhaa bar Maamad Bayaan. Iyesuus musliima ta'ee kan jaalanne ni jira. Nyaanni dhageessaa miti. Nin dhagaya. Nin dhagama meeqiyya. Ati maal gootaa yoo diddinetti guddi qoya ati amantaan na wajjin hin fudhanne tanaa yoo na dhiifte hoo. Duuba bolummaa Oromummaa walitti hin qabnu naafati. Oromummaa walitti hin qabnu. Yoo amantii
أبو خرم نجا سندي من الإيس مالت هذا رب سيدار بس إلا يوته نما دون فاتو تآري maaliif amantii sababa godhatan waan jaamu immoo garuu sun akka yaada keenyaati malee akka yaada isaati miti sammuu ilma namaa bimooti hin jiru waldhabu awo maammi hawaasa wajjin haasana irraa usgaasaatis maammi kiyya usgaasa sini galee namni akka itti yaadu hundin waldhabu gootaan nageeta babbaadho amma dhaggeeffadhu maammi tabiraatti deebinaati suuraa tanas kaasi wanni beekuu qabdu immoo wallahi bar ay atin qaatan kafaree barobboleesso wayi yoo kafarte duuba shahaadaas duuba jira maan rakkoo qabasa wayi yoo shahaadaan wallahi marzi laal ifaa kanan ol kee qabadha malee wallahi islaamummaa tanatti anaa deebi'a wayi obboleesso barmaamee kiyya deebi'a dhaggeeffadhu maamme ati bar baatee bahuu baatte islaamummaa wanni irraa irratuu fi wanni irraa irratuu fi sun jiru bar akkuma dhiyoon tana mucaa kaan hin jee bar fasaaduma tokko irraa irrate yoo ati nurraa deemtee sirran kaayyamu haa ta'u garuu ati maal taate baadho si dhiisee bar maamme hayyoo amantiin hojidduun jira naafatu jinaa soinu akkam godhata sokun hay dirqama taruma takkatti Muhammad irraa kara maamushii jijjiiratta ati halkanuma tokkotti faarfannaa kana dhaggeeffannaa koo. Hayyee inni dhaggeeffannaa obsi maamush dhagee waan fadhees ta'u laal wanni beekuu qabdu ati amantii musliimaa irraa baate itti ida'amte wanni itti ida'atuu fi wanni itti hir'isu tokko illee hin jiru akkasi beeku. Lammaffaa immoo waan fadhees ta'u wanni ati dhaggeeffadhu wanni ati arraan gootu arraan tana gootu kuni kalee ijoollee qura. Wanni irraa hir'ises hin jiru. Wanni itti dabalus hin jiru. Hayyee yoo akkasii mirga keeti garuu ati nagooma qabdaamiin ati hundaafuu laa maame ammallee tasgabbaa'ee maame yaa waan fadhees ta'u. Nagee edaa muslimni edaa dhugumaa warra nama ajjeesee nama nyaatu isaan jechuun suni. Dhugumaan nakeessa arra natti mul'attee kam. Maarreen? Maal torra si mul'ate? Maama Biyaan dhaggeeffadhu. Akkaawuntii kan kee yoo gubatees ni deebisna. Akkana si godhees garte. Duuba maaltu akkana si godha kalee quraana qaraasisuu turte arraan tana taruma takkatti Muhammad irraa maamushuu jijjiiramuun osoo waa takka khutbaa isaanii hin dhagahin waa takka waan irraa beektu hin jiru bar. Ani bakka jaaladheen siin jedhe obboleessa wayi. Maal jaalatte dubartii amantii tana hordoftu jaalatte moo amantuma jaalatte? Akka itti jaalatte nutti himi gaa bakka nutis maal rakkoo qaba duuba. Obboleessa uummata kanaa fi amantaa kanan jaaladhe.